Asham. Can I go the gabo? Arre hingabu bitane de no. Minnesota. Ah yeah. Hingabu. Huh? Arra wanni basu de ma walle masho teenyasan. Hadami dararin jawe henya gorensi warani ni baga hingabu nu fiddani. Arra hingabu hayene de mujro. Hingabu ikabdani hois me shek abutati yaro durati ka hingabu tulfatika masha Allah masha Allah jamibo narra wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh adami dararini shek abuta korensi warani ni jawar mama korensi warani ni jachuni devna gabor ay Minnesota. Yeah? Bagana ga anduftan me invite share godada. Invite share godada wali daddabarsa. Arra hingabu da guyan arra jawar mamadi. Durani damu hayyan amma idamu firra baafneeti ma hingabu hayyan. Yo hingabu nintanes firra baafneeti hanga qabsoon Oromoo galma geessutti. Amma wobo fi hingabu fanne yaa ujira. Yo tunundin taane ga. Aywa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akami jirtan me izin. Adami dararini jawe khenya korensi waranini adawin inanini jawe khenya korensi waranini adawin indani jawar mamma gore akas jechuni demna gabor arra hingabu dana akas jechu demna akami me namni sagalen tiyatun taatef takka arra tananin jawar mamma simadda jeedi hingabu hayyade de mujra hingabun kun aydu isinitti mul'atu fakkaatti arkitan hingabu ja kitaba san kayyenne de mujra isinni bittaniyu angana rahafa kitabu gutun fude khayyechu jira khayyade de mujra iyo wallen tunni taati warri jettan takka olfacasa wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me share invite goda arra dubbin jajjaba tokkofa garte jawar arra dufe nu bire jira sanir raisnin dubbada ittian sudan ustad raya ba macha raisnin dubbada garte isi wonni gootan mal gootan invite share gootaniti sheekha bagana gaan dufte jettani nasimachu qofa jechu ililli ulfacaaftani ay sheekha keenya isan nurabadan jettani bakka gara kana narasu nijirami gara narasu qofa isin hujin teesan wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh welcome Adami dararini jawe khenya korensi waranini adawin inanin jawar Muhammad injifanno malay duban debini yo ustemo waldabna behi jetti wallen wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Adami dararini barmichi yonsu walle professional be yo amma dalonni dufullen bar nuduba hadamin dararini janituma hoggana sani khagafasi qorensi waranini qofa janinsi برن مني حررجي كون متى جايباتي والله ما إللي أعرف ما شو تيجي زني إللي ولا أعرف
ililli olara maasho jaalala jaa sigale maasho denya gorensi waraanini anawi indaan maasho denya gorensi waraanini jaani wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftani arra hingabbu qabna warri amma seenaa jirtan hingabbu tolfanne deemu jirra isin hingabbu ni bittani me an qaamatti nu fadde deemu jira jechu gaafa isin qabisa bi gubdan sani san ufaddeetin deema barsheen kun sheekhu ajaa'ibaati hayye amma itti seenna yaroon qabnu maalif arra qiisummaa jabduu nurra jira Minnesotaani yaroon qabnu arraga qiisummaa teenya simachuu yaa'u jirra irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook sheekka abbutaa baga hundi keessanuu dhuftanii nagaan egaan isin fuudhe booda amma gara sagantaa khiyyaatiin seena arra kuma beekamu Minnesota ilmi keessan abo doctor suurateetiin tolfadhayee naaboo diddini gubatte footonte ni gubatte so Minnesota Jawar Muhammad Minnesota daaf ilma addaati akkuma beekamu Minnesotaan arra maqaa keessan falmachuu qabdanii jechuudha Jawar Muhammad asi guddiftanii asi barsiiftaniiti addunyaaf gumaachitanii jechuudha akkuma addunyaaf fakkeenya taatan arraas fakkeenya taatanii mul'achuu qabdan akka sheekka abbutaa kitaab mee namni hingaabbuu uffate way sheekka abbutaa dura jira hingaabbuu jennee kitaaba guutuu uffannee yaa'u jirra sigale seena dalayna jenneeti jechuudha seena dalayna jenneeti jechuudha sigale Minnesotaan ilma keessanii isinii dhufee jechuudha ilma keenyaan nu dhufee jechuudha ilma abbaan haati obboleettiin akkatti simattu isinii beekaa jechuudha sigale ilma keeka duula bee sii dhufe injifattee dhufte moo injifatamtee dhufte moo injifachuuf maal qopheeffatte sigale ilma kee so'allachuun gaariidha jechuudha asumarratti osooniin dubbittiin seenne dura gaafii hoggi gaafattalla Oromooti miti qodammaqa gaafii miidiyaa nama ciniinfachiiftu faana man gaafatina laal mee gaafii tanaas baradha laal gaafii suutatti namni walitti hasaasee gurratti wal gaafachuu qabuu fi sigale waan sabaa sablammii tanafaa keessumaahu suuta gurratti wal hasaasa la mee siyaasaa tanaas baradha ak miidiyuma irratti gartee namni khunfaan namni ka Jaawar khunfaan namni hayyoonni kun gurguddaan kun ummata biyya bulchuu deemu sigale asumaa dhufteetuma Oromiyaan ni muramti moo muramtu hinji'amu kasiyo sigale namni gartee pilaana lafaa qaba meelaal rifeensa tokko nama biratti haaddatanii tokko immoo qophatti haaddatanii yaa Oromooti yaa waa understand godha Arabbisota addaati waa understand godha akkanuma dhuftanii mirga qabnaa jettaniituma biyya tana namni namatu qunjiruu sigale jettaniituma gartanii dhuftanii hin facayina so saniifu mee tanaas wal barsiifadha hoggi gaafii gaafattaniis gaafii dubbatamtuu taatu Jawar bar ilma keeti adabachuu dandeeysa bar sigale Jawar bar nama yoo ati khomatte si dhageeffatu abiyyi seete khayoo ati khomatte si tuffatu si kofa enjoy itti godhu nama jeesee biqiltuun irra dhaabaa biqiltuun sun hagaaddisa taatuu fi isa seete isaa miti lakkee nama yoo ati khomatte illee si dhageeffatu jechuudha gurbaa kanaan sirriitti itti dhiyeenyaan hin beekaa jechuudha durirraa qabee isinuu beektan so nama gartee haartiin isaa hogii dhaawamtu Oromoodhaaf dhaawamtu gartee gaafa duraa sannu harkaa jarjareeti dura dhaabbanni malee gartee isa dura dhaabbachuun isa leenjiftee as baatee usigale leenjiftee gurbaan akka qirame namicha ballicha manzaraa kaayyatee dhiyeessisan faa riyoo wanti san isinii barreesseetiin jiraamee gabbuu alaala bar gaafii inni namichi sun dhiyeesseef akkatti Jaawar deebise Oromoon tun nasiibuma qabdi hayyoota keessaa finnee soggii jan qarakkanaa kana rabbi as baasaa jechuudha so saniifuu hoggii gaafii wal gaafattan gaafii diinni nama gaafatu faa hin gaafatin mirga qabdan garuu Jaawar deebisaaf qophiidha an gartee akkuma ilma keessanitti isinitti hime malee waan feeta yoo gaafattan nama gartee gaafii sodaatuu miti hooggantoota Oromoo keessa
namni gaafin sodaanne jaawar mamma qof sigale jaawar miidiyuma abbaa fedhe irratti abiyyimma addunyaa bulcha maarree bulcha jetteeti gartee faarsee bulummaan numaa jaaree bar faarsee bulaa tana sigale gara maanu dhiifama isin gaafanna waan akkana isin jaaruu keenya sigale wannummaan nuti walii qaqqabnee biyya alaa tanaa fi keessatti jaarre gartee ma waccutun sigale mee abiyyi miidiyu jaawaruma hojii utaa'ee interview godhanii abbummaan fedhe hin godhanii jechu gaafin dandayan deebisaan ni boowan sigale yoo ati gaafin taane gaafatte milishaa isa kutte dalagaan ta'e maali janii milishaa kan sigale so saniifuu jaawaruma amma nama gaafii sodaatu miti ani gartee akkuma ilma keessanitti isin gorsi malee waan feetan gaafachuu dandeessan nama gaafii sodaatu miti osoo gaafii sodaachuu baate laayif irra kaa'ee sigale laayif irra kaa'ee taa'ee naasa'uu jechuu sigale saniifuu nama gaafii sodaatu miti garuu isin akka ilma keessanitti ilma keessan gartee waa hunda keessaa gad hin diddiisina sigale waa hunda keessaa gad hin diddiisina wanni isin dhaamu tanumaa jechuu inni nu nama diddiguu miti keessaa gad hin diddiisina sigale eegaan hangana jeebooda Minnesotatti hin deeba Minnesota mee sheer godhaa Minnesota hangaa namni dilli as keessi jettan kun sheer godhaa uummata Minnesotaatti hangaa Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuu jaawar nuti ilma keenya nu guddifate addunyaadhaaf gumaachee jechuu sigale Minnesota wanni ittiin dhaadattu tan gaafa dheengadde inni Nairobitti eebisa juwaani nambarre isilaala ozoo Minnesotaan si guddifte addunyaa si badhaafte addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Nairobi nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuu sigale rabbiin Jarmaniif qoodee Jarman kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan ture ajaa'iba qabdi maaliif jaawar gaafa biyya galuu deemus Awurooppaarraa nu lallabe Minnesotaan ittiin dhiiftu beeyta Minnesotaan ittiin dhiiftu waan ta'eef achi nu lallabee gartee ichi rasaasa guuttatee asin nu dhufe gaa waraana guuttatee dhufe nama rasaasaan guuttatee dhufe sodaa dura dhaabbachuu dadhabnee boohaan geggeessine jechuudha. Mootummaan PP haa galatoomtu nu deebiftee ilmi keenya deebi'ee eega ilmi kee deebi'e ilmi kee ha deebi'e akkatti simattu eegaara akkatti simattu eegaara dachaa waan amma dura Awurooppaa fi kana hunda keessa deemaa ture dachaadhaan garsiisu qabda Minnesota sigale tokkoffaa ilma keessi gale lammaffaa hayyuu keessi dhufe sadaffaa hayyuu Itoophiyaa guutuu dhufe afraffaa ka Afrikaa dhufe ka addunyaa sigale nama addunyaa tanarra deemee waa xiinxaluu ture nama beeytota addunyaan tun qabdurraa waa barachuu ture ilma gartee waa hunda wali qabatee si dhufe waan ta'eef Minnesota akka itti simattu maqaa kee akkatti falmattu arra silaallaa jechuu so saniifuu warri horee akka beekamu gaalaal isin yeroo hunda rakkoon Oromootun beeyta makroonuma qofan dhiyeessinaa laal makroonuma qofa makroonii paastaa sigale nijiraami ruuza haza wal injeera haza wal hilwa sigale kulli shay'in qudratul salati ya bararabni sigale mallattuun gartee hudduu gurguddootuun gartee eeyibarraa jechuudha afaan Oromooti gartee nama hoggii nama dura deemee gartee sheekka abbuutaa faa dura deemanii hoggii waa sosossoosu dubra waa sosossoosu kana ka onnee nu kaasee akka gartee hin gaabbuu kana gartee dachaan binnu nu godhu sigale ichirra kaayaa malee gartee ummata hidhii tuulee ija keessa ummata laalu sigale kanaa wajji walloon lamoo nuti hin gaabbuu bitan abboleessu warri horee hunda maqaa yeroo hunda hoggiin isinitti gaafa namichi abiyyi sun as dhufuus laalaa nurraa dura kaa jennaan fuutanii gartee ummata jajallaa kana dura keeysanii amaarri Los Angelesitti fideeti laaba dubra kana ka akkam dura dhaabe sigale akka haruurisaa nu dura namichi eega gaafa samaara jala qutte tarabbitti amaarri nu jalaa fijee kadhachuu jira amma sanutti deebisin alaalis la Minnesotaatti yegaala makroonii paastaa wal keessanii jiraame hariifa godhaati sigale gabaabdu asin dhaabde qalloo asin furdoo kamarmeelaachiin sigale soot waa hundanuu qaba alhamdulillah jechuudha guddina keenya harkisiisa furdoo qabaachuun qalloo qabaachuun sigale kun guddina keenya harkisiisa malee nun xiqqeessu waan ta'eef sigale ijraami gaasigal akshina jijjiira ijoolleen koreedha sheyni beeyta nama yaada kennatu mutimma sadarkaa horee sanirraa ol guddannee jira sadarkaa mootummaarra jira waan ta'eef waan isin gootan sigale
isinitti gatimuun sigalee Minisootaatti dirqamaa jechuudha sigale. Amma mana nyaataa keessa maaliif dura qaqalloo bibiriidduu tana haayanii hoggi isin dhuftee maal nyaatte jette ati bari isi nyaattamoo nyaata kana nyaatta duru maallaa gannayti maaliif addunyaan hoteela akkas goote sigale. Yaada hoggi waa gurgurtan gurgura jechuun gurgura sigale dalagaan dalaga kitaaba kana gurguruuf yaana sigale Minisootaa rikardii cabsuuf yaana sigale. Asuma agartee dardarri qamaachaan kun nu keessaan fiigoo zoon hin taane dubirhuun maal barbaadan sheekoo jettee dhuftee hoggi isin nagaafate wohuma is kitaabuma san hamma ariifiti jaallaa sheeni darasoonni sheekaatis sosaniifu laal isinis gaa hariifaan hoggi waa guutan waa godhaan isiniin jaalaa warri qoreetis gartee dubbiin warqa walitti laaqina akka gaafa kan nu kasaartan sani nu kasaarinaati. Nijiraami Minisootaatti gartee waan akkasii goggodhaan isiniin jee waan akkasii goggodhaa waan akka ijoolleen biyya Arabaa gootu ijoolleen biyya Arabaa sun faan bar dubura kana lafa burtukaana fakkaatu kulli shay'in min al-hilwa kan arabni jee kallalaalu kana imaamata kana akkana godhaati yalee lallaalu kana achi dhadhaabdee hoggiitun ichi aadaa Oromoo tana gajjettu Oromummaan tun samii garroobde moo dachii dhufte jee Araboonni hundaan ka konfiistu akkasuma nama gooti bar ijoolleen manfoo'aa fi baankirraa jidduu jiraattota sigale akka waa baradhaa kaasa isinis laallaa diiyaaspooraa fi yaariifataa biyya ariifaatu jirtanii hariifataa eegaan hangana isiniin jee booda amma karaa dubbii ustaada keenya ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti ci dabarra biyya teenyatti wanni jaanni beeyta hoggi mahimaa kan namni foon qaalluu nyaatee fi dubbataa jaan amma isa san jijjiiree maaliin jee namni wallotti gufate ummanni walloo kun Oromoo keessa ooliyaadha wallahi ummata karaamaa wahii qabu wallu baanan tun mee nama meeqaa walluma tuqee khasaare namni waan sinqii walloo tuqe afaanuma du'aa kana diddime yeroo hunduu afaanuma allayyaa kana deemame ilaala digale so sun isiniif galaa jechuu keeyse isinii ibsuun barbaadu garuu ustaad Raayyaa wanni naan jalatti arke baga Los Angeles Californiyaan akka Gaazaa taate waan takka xiqqoo waan hin galiniif jiran fakkaatti. Los Angeles sun Universitiin dura gabbaatee ummata maskiinaa Gaazaati sagalee taatee arihamtee hidhamte ijoollee haga ammaa hidhaa jirtu jira ijoolleen Californiyaa sigale hanga Israa'el lola dhaabdutti hin gallu jette sigale Universitiin dura baate Universitii Californiyaa bakka amma gubachuu jirtu ta'uu kana ustaanni keenya ni beeka sigale mee yaadachiisaa jechuu hiyyoogii isaan gartee juuza dhuganii asu taalanii waa katabantan waa yaadachiisaa goota kiyyaas jettee faarsuu mirga qabda goota kee kana kararratti itti fachaa deemuun garuu dirqamaa jechuudha akkuma faarsuu fi mirga qabdutti kararrattis itti fachaa deemuunis dirqamaa jechuudha sigale warri dhumuu jiru kun miskiina warri dhumuu jiru kun manni gubachuu jiru kun mana miskiinotaati malee mana warra nama fixeessanii miti warra gartee Hollywood keessa dhaabbatee komershaala waan Israa'eliin goonu je sigale hin goonu je dura waan jarri sun godhe laala dura waan jarri sun godhuu ture akkaataa isaan itti Gaazaa bira dhaabbachuu turan akkaataa isaan itti ummata Gaazaa san gargaaruu turan sigale seenaa san gartee seenaa san dubbisaati laalaa qoradhaati ustaada keenya ichi booda yoo homattan gaariidha jechuudha shari'aa muslimaa keessa namni qawween qabne miskiinni siviiliyaan sigale haa gubatu kajuu hin jiru jechuudha takkaan dhageenya ani muslima
ani sheek abutaati muslima bira kutee sheekha ifiyo sigale saniifu wanni kana jaamtu jirtu wanni ati gaazaadha sagalee ta'u jirtu gaazaa ifiifu arra warri gartee khininatti buusu jiru warri nyaatatti buusu jiru Ameerikaadha sigale Ameerikaadha ati nama muslimaatiif rakkata nama muslimaatiif da ummata jimmaa kana kasi cafaqu jiran kan irraa dhalatte san mee milishaa san sagalee ta'e gabbee si dhiira mee milishuma akkasitti gartee asaamino al-qalbil qudur jee sheekutii teenya salphisu haadha teenya irra mana diigu abbaa keenya irra mana diigu sigale mee sanii gabbee sagalee ta'e si dhiira dhuguma muslimaa hadoodda maaltu gaazaa fagoo san si geeyseeyo ma sibira jirti bar ollaahe yoo namaa sagalee ta'uu baatte yoo muslimaaf sagalee taate yoo muslimaaf kan dhaabbattu taate sigale mee gaduma bayi ummatuma jimmaa kan gibiraan gidirsaa jiru gurbaan keeysan keenya jetteemi warri jaawarii fi inni ka wal dura dhaabbattan lallabaa turtan baga gammaddan jetteetu isa bira dhaabbatteemi sigale mee gabbahiiti ummata naannoo Oromiyaa kaan dhiisi jimmuma bakka keeysaa dhalatti mee kanaa sagalee ta'e Ameerikaa silaa'uu gaasintuu itu bakka Ameerikaa irratti muslimummaa agarsiifatta Ameerikaa irra muslimummaa agarsiifatta Ameerikaa jechuun is my country Ameerikaan biyyatii sigale biyya gaafii keessa gaafachuu dandeenya biyya gaafa keessa teenyee gartee gaazaa ajjeesuun Israa'el noo jennee sigale dura dhaabbannee mirga keenya falmachuu jirru mee ati jimma keessa teessu san keessa mirga kee falmadhu sigale ichitti ummata gibiraan gurbaan keessan gidirsaa jiru ummatuma jimmaa kan cafaqaa jiru kan manarra diigaa jiru viidiyoo manuti poosti goonu tan mee takka poosti godhi si dhiira mee takka poosti godhi dhugaa walitti himnee wajjiyaana malee akkanumatti gartee diddiba goota keenya adeeroo nutis goota hay cufti keenya goota sigale cufti keenya goota goonni goota caalen jiru ati share godhun goota kuni commenti godhun goota sigale gaafa isaanii dhuftee bisa addunyaatiif artistoota wajji deddeeme sasset qabsaa'e yeroo tokkos gaafata amma yeroon miidiyaa gaafatti miidiyaadhaan qabsaa'u jirra jechuun goonni kanuma sigale saniifu wal kabajuun sirriidha sirri 100% afaan kabajaatiin osoon arraban ta'in osoon gartee isaan wanna jechuun ta'in sigale bar raayyaa abbaa macaa nama maalla inni walloo khasirra gale eeysa jira jaanii kadhatanii daddabanii sigale kanaatu amma Los Angeles gubat Los Angeles kan haata Los Angeles marree haata hay tiru waan Los Angeles keessa dalagamu jiru shaytaanni dalagamu jira yes khayriini dalagamu jirti ilmaan muslimaa meeqaatu bicha keessa gubateer sigale dhiisi waa'ee Los Angeles waan guddoodha waan addunyaati Ameerikaan teekar godhu dandeessi rakkoo isi mee ati ummatuma muslimaa kana biyyi fitu jiru mee kanumaa sagalee ta'e ati siitu sheekha dhugaati siitu ustaada haqaati siitu dhiira dhugaati sigale mee isuma kanaaf warruma saniif sagalee ta'e ani gaafas wallahi billah asirrattiin sida waddaa jechuudha gaafa ati gabbaatii viidiyoo takka du'atana mana diidan kana dhaaba sigale gaafa ati jette sigale hay bar yaa obboleeyso ilaalu ana mayorin astaaye Ameerikaan gaan fedhe arrabse mirgaan qaba biyya mirga qabdu keessatti yoo duuteefillee mirga qabdaa jechuudha teetiifuu mirgan qabdu mee mirga namaa kamiif fal
mirga nama mirga ifi falmeetu mirga nama falmaa asaaminoon video nu bira jiraami asaaminoon ummata muslimaa sheekotii san ka huccurraa yaasi jaabar video irratti huccur gabbaatee balaleeffatte haati teenya dheengadde ilmaan kana eeysaan geeysaa mee ilmaan kana wajjee eeysaan dhaqaa mana narra diiganii gabbaatee video san posti goote sigale gabbaatee posti goote san sigale goota keenya goota jechuun ban nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha bar maaliif dabarseen kennineef hay bilisummaan badhaadhinni dhugaa gandarraa manarraa eegalaa bar badhaasa gurbaan keessa manatti isinii fide kana maan mormine ati maqaan ati qabdu ganda keenya dhalattee kana ati fixaa jirtu ganda keetirraa eegaltee dhaabburraa jettee maan mormine yoo dhugaa ustaada dhugaa taate Los Angeles maaltu si geesse sigale saniifu waan inu banneeysin warri asirraa warri miidiyaa kun yoo nan dogoggorees na dhaabuu danda'u qabdan wannummaan hayyoota balleeyse wannummaan hoogganoota Oromoo balleeyse sigale homachuu dhabuudha cinaacha dadhabaa isaanii sirreeffadhu jechuun dadhabuudha sigale rakkoon teenya guddoon sigale rakkoon teenya guddoon bakkitti nu qabde bakkitti gartee nu rakkifte cinaacha dadhabaa hayyoonni keenya qabu walitti himuu dadhabuudha sigale saniifu hay osoon taanii boonyu taanirra gartee nu fidee wanna nu godhee jechuudha so saniifu ani dhugarraa if duuban deebu sigale gaafa namni tokko sirrii jirtaan jaan gaafa namni tokko immoo gartee bahar gama taa'ee bahar gamanatti qabsaa'aaf godhuu barbaadu osoon bahara bira anammoo osoon rakkoon Minisoota taa'ee jirtu yooniin Itoophiyaa balaaleeffadhe anaan maraata sigale osoon rakkoon Jimma ganda inni itti dhalate namni boohaa jiru muslimni boohaa jiru sigale manguddoon milishaan garafamaa jirtu jaarsa ciisee najjeesaa asiin ka'u najjeesaa juun garre namni jiruu jibbee sigale osoon sun jiru sanii sagalee ta'uu dhiifte afaan kee dubbatu khasi dhalee si guddis khasi qaraasisee sadarkaa saniin si ga'e osoon sanii sagalee ta'uun jirtuuti gaazaafiin sagalee ta'a adeero kanla wanni kana gurra nama waa beeku gurran seentu yoo kanan dhiibdee nannayte irra gurra kana na seentu jechuudha saniifu ustaada keenya suutuma deema suuta jadda dura ati kan goota jaamteef Oromoof lolteemi akkasiin jedhan Oromoof loltee Oromoof dhaabbatteemi hayye Oromoo dhumu jirtu Oromoo piipiin gibiraan gidirsaa jirtu qaaleensa jireenyaatiin dhukkee godhaa jirtu milishaan gartee mana kee duubatti cafaa jiru saniif sagalee gaafa taate wallaahi billaahi ati dhugumaan gootaa tanaasumatti hin dhaaba yoo inni gaddeebi'e ganaa wal dhiisuun hin jirtu jechuun nuti Ameerikaan biyya teenya gartee so saniifu tanaasuma dhaabeetiin dubbii Jawaar Mohammad deebi'aa jechuudha dubbii Jawaar Mohammad hayyoonni keenya waan takka hubachuu qabdanii jechuudha yeroon amma keessa jiru yeroo murteessaa keessa jirra yeroo wal dura dhaabbatan keessa hin jiru jechuudha yeroo wajjiin dhaabbanne qaamaan qalbiin qabeenyaan bineensa kana dura dhaabbannu keessa jirra jechuudha bineensi kun maqaa Oromootiin dachii balleessaa jira sabaa sablammitti gartee sabaa sablammii hunda hurutee dadhabina saatiin gartee dadhabina qabu biraa yessarii qofa isiin tarrise guyyaan ani isiniin jewee irra yessarii qofa isiin tarrise isa malee nam tokko aangoon qabu guyyaan jewee irra miti jechuudha gaafaan andeen gadda
gabbee kophaati gaafanan deengadda gabbee kophaati gaafa Soomaaliyaa inni dhaqee wanta juusa yaadatan gaa rabbu magaalatoon fachuu malee maaliin godha wallahi timmil koytun jeeni ture jechu gaafa Soomaaliyaa lanti isin hundi ni yaadatan sigale isin hundi ni yaadatan timmil koytu arra kuno madfi diidamii takka dhukaaseti Hassan Sheikh simatee jechu waa'ee Soomaaliyaa lanti san seenaa godhee bira kutee tan namaan hin mari'atu namni inni mari'atu lubbuu jalan dubbatu namni tokko aboo kararran jirtu yoo jeen boruu dur waraqaa barreessee ergeef akka taayee ergisa yaadattu nu wajjin dalaguu keetiif galatoomi maarree keetiif galatoomi haya badaba bara akkanama galata beeku sigale gantuun kun sigale akkanama galata beeku galatoomi waliin itti fufuu hin dandeenyusi saraara sadi qofaan si geggeessaa jechuudha dur paartii wayyaanee heeraa fi seera qabdi naannoo hundarraa bakka buufatee namni hundi federaala ergataa jechuudha yoo ati badii qabaatte namni Oromiyaan ergattee ministeera ta'e yoo badii qabaate achii gabbarreessanii jechuudha kabajaa paartiitiif amma wanni paartii jedhamu hin jirtu namicha tokko qofaa jira jechuudha sanuu kana man dhageen kana maan hin mareen kamarii marabbaan isa biran jira ka aadaaf safuu fixe caccabsee nyaatee deemuutu jira jechuudha kana gartee yeroo amma wal dura dhaabbannu miti yeroo tokkummaan dhaabbanne waboonis kara danda'u jaawaris kara danda'u hayyoonni birootis kara danda'u yeroo gartee bineensa kana dura tokkummaan dhaabbannee bineensa kana gartee bineensa kana irraa biyya teenya seef godhannu malee yeroo amma gartee maaltu maarree jira miitirkishoo maarroo jira maarroo angorre jira waan jedhamu kana kijiba kana gubii gati sigale namni si balleessuu deemu ilma siin ta'u yeroo hundaa'u sirna qabsoo Oromoon federaalizimii Oromoon waggaa meeqa dhiigaan harkatte federaalizimii Oromoon gartee itti buqqaatee itti cabxee itti gudeedamtee itti gubattee itti biyyaa baatee federaalizimii Oromoon caccabtee fidde kana arra unitariin nu deebisu jira jechuudha deengadda arkitan waa'ee maallaqa khaleeysa deengadda maaliif khaleeysu markitan waa'ee maallaqa irratti sirna Haile Sillaaseen deengadda hordofaa ture fideeti Itoophiyaa caccabxeen suqqu jiraas hin jaabu eenyu caccabse isumaa caccabse jechuudha namni akka amata jahan kanatti Itoophiyaan caccabxeen jirtu sigale hin jirtu tana gartee jala muraa ifitti hima yeroon keessattuu hayyoonni diiyaaspooraa jirtu wali bu'insaa fi wal qocholuu fi gartee amma dura gartee isinii fi jaawar iddoo gaggeeffame sun muuxannoo dhabuu fi dardarummaa jaawarii fi gartee namni hoggii dardaraa gartee waan murteessu hin beekan mimma viidiyoo jaawarammaa intervii kennuu fi tan waggaa meeqa dura kennuu ture laale durban ifdhaye maal jee sadarkaa gartee mucaan utaaluuf deemaa jeetiin an kursiifaa jala qaba siigaleechi utaalee isaa utaalu kan amma bara tasgabbaa'e so namni gartee bultirraan tasgabbaawaa deema jechuudha waan dabreefaa walii qoqqottanii sigalee maaliif wal qorrabbu leengi waan dabreefaa walii qoqqottanii akkana nu godhuu turte maarree nu godhuu turte mitirkishoo nu godhuu walumatti hidhannee waliin qabsaa'u jirra malee way jaawar dalagee nu nyaachisuu ture nuti dalaynee isa nyaachisuun turreemi so faayidaa sabarra wal dhabne faayidaa sabarratti amma tokko taanee sa'aa waliin dhaabbannu jirra malee sa'aa waliin dhaabbannee bineensa kana dura dhaabbannu jirra malee sa'aa wal dura dhaabbannu hin jirru jechuudha egal anammoo waan kana akkanumarraan ka'een haasa'u waan hususii jira la hususii jira hoggii qabsoon Oromoo tun xiqqoo oowwite xiqqoo boca godhatte namni sirnatti goona jee kay hususii takka maddii qaa'e sigale hususii tana dhiiroo gaala qallee firraa du'aa itti goona sigale gaala qalleeti firraa du'aa itti goona dhugumaan isinii himan gaala qallee yoo du'aa firraa itti goone malee rabbiin garte Oromoon tun hoggii ooftee hula afaaniin geesseetuma qawwee oodi aboo Oromoo eessa oodiitan haa hin taane bargaarayyaan haya amma dhiibanii
qawwee fudhate Oromoo har'aas gaduma horiitani intaani maaliif waa du'aa ifirraa godhuu qabnu jira sigale oofanii afaan karraatiin hogiigan qawwee fudhatanii osoo ati ol deemaa jirtu osoo nan sheekaa butaa jimaa bobaa kaayyatee afaaniin 4 kiiloo kaadhajee ol deemaa jiru oriyaan afaan dhufan marroonfa aboo isa horiitan gaafiitun deebiini sigale maaliif abbootiin keenyaas akkanuma turtee beek maaliif abaarsa wahii kan qabnu jira yoo hayyoota nama addunyaan tun dhageeffattu harkaa qabnu yoo qabeenya kan addunyaan tun Itoophiyaan guutuun Afrikaan guutuun itti hawwitu qabnu sigale maaliif galma ga'uu dadhabne sigale hayyoonni keenya kana dhaabbadhaa taa'aa ilaala yeroo hunda emotionii kee injifachuu danda'u qabda sigale nama tokko jibbuu dandeessa sigale amma Jaawar jibbuu dandeessa yaada isaa deeggaruu dhabuu dandeessa garuu yeroo ammatti mee dhugaa dubbachuuf osoo hin sobne diaspora kana keessa hoogganaan nam lama baasee miitingii haasofsiisuu danda'u ni jira akka Jaawar ummata guutuu akka gabbaasu kana akka Jaawar ummanni guutuun buqqa'ee gaafiitti dhufu bar warri gaafiitti dhufu kunu isatti amaneetti dhufa bar namatti namanne maal gootaa dhuftee gaafii gaafatta galma keessa sigale injiru jechuu nama kana jabeeffatteeti isa ifarka qabdee mooraatti jaarrattee akkasitti sirnatti tolchitee itti fayyadamtaa jechuu diinaan cabsitaa jechuu Jaawar akka gabra dalagaadhaan namni isa ga'u jiru dubbiidhaanis namni isa ga'u jiru sigale namni miidiyaa fedherra barummanni kun Parlamaa saatu qallichimma isin goota jettaniin kun parlamaa inni sabar torbaan lama dura gaafii kana si gaafatu deemanii itti qophaa'ii jiran gaafii jajjabduu keessa dhayeeti gaafii lallaaftuu qofa qabatee dhufa bar saniu Daani'el Kibrafaa dura kaayeti mun hokkana jaani tana gaafachuu deemanii maaliin jaan waan jarri jeenis katabatee dhufa bar dhiirti bar sigale abbaa fedhe dura teesseeti dandeeyti Jaawar namni laaluu barbaaddu wohuma dheeng khaleessa riyooti irratti haasa'e dhageeffadhu ana afaan Amaaraallee beeku nama afaan Amaaraa beeku sirriitti naayiif ajaa'iban gaafii namichi isa gaafateefi sigale gaafii namichi isa gaafateef akkaataa inni itti artikulee godhee deebise sigale bataam amazing sigale saniifu obboleeyyan kiyya wanni amma godhuu qabnu keessattuu hayyoonni gartee amma sa'aatiin amma sa'a wal dura dhaabbatanii sa'a wajji dhaabbatan hin dandeessan anarraa eegali hin dandeenyu nam lama gabbaasuu hin dandeenyu yeroo ammatti namni dhageettii qabu namni nama baasuu danda'u namni galma ummata guutuu danda'u gurbaa kana qofa sigale feetu deeggari feetu dhiisi galma inni guute kanarra koottu ajandaa kee gurguradhu jechuun dura dhaabbattee isa gaafiin taane gaafattee gurbaa wit godhuu miti sigale dhaabbattee wajjin dalaydee faayidaa teetirratti daandii keetirrattu isa oofuu danda'u qabda kana gochuuf maal godhuu qabda sigale dura onnee tee qulqulluun dhiyaachuu qabda onnee qulqulluudhaan dhiyaachuun dirqama jechuudha saniifu yeroo gartee amma laal Oromoon konfiis taatee keessa jechuudha konfiisiin san eenyuutu hara deebisu jira eenyuutu amma gartee akkaataa qabsoon bifa godhattu boca godhattu eenyuutu itti godhu jira yoo jennee kan dubbannu taate Jaawarii jechuudha saniifu siyaasaa teetiif cimsaa paartii tee jabeeffachaa paartii tee diigii hottu namni siin jiru paartii tee diigii Jaawar jalaggalii Jaawaruma faarsii namni jiru hoggii Jaawar dogoggorees gorsaa akka madura harkuma walii dhawaa wal jala yaa'usan Jaawar goota Jaawar maarre yoo inni waa balleessa bakka tanatti hin taane waliin jecha amma raayyaa'u bakka tanatti hin taane jechuun jirra waan bar ilma keenya ta'e gorsu jirra malee sheeyni biroo dhufee yoo waan fedhe haasa'e san isaa fi Ameerikaa wal beeka hindirraa yoo dhufee haasa'e namirraa dubbatu ni jira
Suudi irraa Yemen irraa yoo dhufee haase Masir irraa yoo dhufee haase namni irraa dubbatu jira waan ilma Oromoo ta'eef raayyaa keenya kun simma daalu jechuun jira jechuudha. Jaawariinis hoggi inni dogoggorees sigale waraanni isaa kunis uummata irraa qabbanaa hoggi namni nama isa qeequ injibbina namni Jaawar qeequ nama Jaawar fayyadu. Qeeqa jechuun daawwitii keessatti garta dadhabina kee hundachi keessa garta nama si qeequ san keessa garta. Wanni itti qaalichi khasaare maal amma kabiyya bulchuun nama isaan noojuu hunda ibraa yaasee yessarii qofa waliin qabate. Yessariin tun maaltu isiin ga'e nyaattee dhuydee makiinaa bareedduun deemti. I don't care. Ka dubbate silaa'uu mana hidhaa seena. Warri gartee dubbate hundi mana hidhaatti naqaa. Caala afaaniin jedhanii protesti godhu jiranii jechuudha. Bar caaliin tun protestitti irra guddaan isaanii bar protesti jiranii bar ministeerota jettamu pirezidaantota jettamu maal jettamu kaabinoonni kun hundi kana caljaan waan inni juutan hunda yes sirri yoggi namni siin jee atummaan uif ajaa'ibda bar amma ati fiidee gaafa duuba waan tokkoffaa taate hayi sii tokkoffaadha siin gaafa namni siin jee rakkoo jira jettee iflaaluu qabda bar amma bar jarri kaabinee isaa kun akkana jechuun jira sigale namicha biitti harkaa baxaabatamtee gartee Finfinnee qofa galee addunyaa tana guutuu si sodaata janiin sigale namicha barugii Finfinnee keessaa bahuudhaaf baatii dhuftu bahuu deemu baatii takkaaf bakka inni dhaquu deemu san sakatta'aniiti waraanni irraa fagaatee dhaabbate inni akka waan gartee uummata keessa deemu makiinaan deema osoo kaameruma xiqqochi qabanii bar waraanna callaatu guutu muka keessa eegu namicha ifiifuu akkasitti lubbuu isaatiifuu akkasi sodaachaati ay namni sirra jaalatamu hin jiru janii maaliif bineensa ati bineensa yoo dhugaa sitti himne nu nyaatta nu jeefta nu hiita nuti ilmaan keenyaaf jiraachuu qabna sigale jiraachuun barbaanna kanatti himu jiranii bar sigale yes ogiinni qamadii biyya alatti ergineef yes hay kunoo qamadii ergine miidiyaan jaalala sitti hin fakkaatin bishaan baharaaniin fidaam yes hay bishaan baharaa amma fiduu ta'e isaa sigale yabo bar jarja and kaabinee kanatti smartii rabbi dangarsi bar gariin dura dhaabbatteeti miskiinni dura dhaabbata hay namni ka isa gartee isa jaalatuufan dura dhaabbate aboo kun hin taatu marra jijje marata maal goota dura dhaabbatta sigale namni ka kee beekan jiru namni ka kee jabaan jiru namni ka kee baharaa fiduu danda'u jiru maal ifiinuu du'a maal godhanii ifgatan sigale karaa du'a deemu jira ifiifu bahara amma fiduu dandeessa ceehee gamana dha'ee gidaara dha'ee kan nama jalaa dubbatu dhabe amma Hassan Sheekitti wayiwaachuu jira jechuudha sigale amma Hassan Sheek yaameeti madfii hunoo sii dhukaase marra diida bitakkaan sii dhukaase takkaa histirii Itoophiyaa keessatti eega biittii Soomalee ijaaramte pirezidaantiin hangana kabajamee simatameen jiru maaliif kadhachuu jira ni eeyidayyoo torbaan dhufu waan biroo dhaga'u teenya ministeerri ittisa Soomalee arree isa jira Kaayiroo jira jechuudha waraanni Ijiptii kamis seena waraanni Itoophiyaa yoo waraana Itoophiyaa kan dhiifnu ta'ellee daangaa Itoophiyaa irraa kaafneeti duuba Soomaaliyaa san geessinaa jira waraana Itoophiyaa garuu waraana Masrii finneeti daangaa Soomalee kanarra keenyaa jechuu jirti Soomalee ayyee waraana kee dhiifna yoo kan jettu taate waraana kee daangaa Itoophiyaa kanarraa kaafne duuba san geessina sigale namni itti taphachuu jira jechuudha inni namaan hin mari'atu akkana naan jedhanii kam goona jee hayyoota kanaan gattaa hin mari'atu yessariin hay arra abaluun caccabsuu caccabsi nama si arra tikreen dha'uu deemdaayi fannoon dha'uu deema deemdaayi waboon dha'uu deema deemdaayi ayya namni akka kee waraana beeku sigale namni akka kee jabaa hoggi inni okkunu bar amma an kana ajaa'ibsiisa waa'ee fayyaafaa taa'ee barsiisa bar Dr. Abiyyi jeni amma biyya Ameerikaa tanatti bar doktorummaa tan amatarraa testii fudhatta maaliif dhukkuba haaraa dhufa wal'aansa kana gartee dhukkuba wajjiin gartee refresh yoo haara'uunfachuu qabda jechuudha inni doktorummaa gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu mee hanuma fudhate haa jennu
gaafa gartee baasiliin garaa nama fayyisu sanii dooktara ta'ee mee guyyam refresh godhate dooktarummaa isaatan amma taa'ee karoonaa fa'arraa ibsa kennaa jechuun mee karoonaa kana akkamiin wallaanayyoo jennii humbeeku biyya tanatti immoo amatatti fatanaa fudhattuu jira jechuudha yoo amata fatanaa san hin fudhanneen dabarre dooktarummaan kee rivookta sirraa fuudhamaa jechuudha bar biyya akkasii keessa jirra biyya gaafa digirii takkitti haa gaafa Haile Sillaaseetiin yoo dooktara taate haga duututti dooktara yaama fatanaa fudhachuun hin jiru dhukkuba haaree dhuferratti gartee Ameerikaa fi Awurooppaatu si godhee dawaa ati gootuun dachi kanatti godhijanii si ergan si galee so saniifuu hoogganaa gartee abjuu kanaatii fi addunyaa kanaa keessa jiraatuun bulu jirra jechuudha dhufee waa'ee dooktaraa siitiin tala waa'ee karoonaa taa'ee siitiin tala osuma waa'ee karoonaatiin talu jiruuti mana bareedaa tokko argammaas bakka injiinara ta'a ammuma injiinar Abiyyi ta'a osuma deemuuti baas wooma takka arka ooyiruu tolte takka ammuma misooma dooktara misooma qonnaa ta'a so waa hunda anuma beekame hoggii jeen kaabineessa si beekai qonna si beek dooktarummaa si beek injiinarummaa si beek saatalaayitii siistemii darbuu beek narraa himigaa wanti tana deeninnatii tana si hundaa'u namni qiyyaa jabaa wayii so protestirra jiranii jechuudha haatti jabaatanii jirre protestirra jiran addunyaa kanaa keessa bulu jirra jechuudha yeroo kana waan dheertuu tana hunda wanniin isin haasa'eef hayyoonni keenya akka waa hubattan silaa waan isinirra beekee isin hubachiisu yaadumaan kennachuu jira jechuudha si galee sa'aatii nama kanaatiin biitti bulu jirtu haasawa dheeraa dilaan haasa'e kan si galee amaloota Abiyyiitii beekan haasawni dhiiraan amma akkatti haasa'u ture kun haasawa Abiyyiitii jechuudha so saniifuu sa'aatii biitti nama kanaatiin bulu jirtutti wal dura dhaabbachuu jechuudha si galee kana caalaa biitti keenya haa rakkattu haa cinqamtu gartee hallayyaa haaseentu Itoophiyaan haa tarsaatu haa facaatu yoo Itoophiyaan hin jiraanne beeka Oromiyaan ati haasoftu hin jirtu amma matakkal Oromiyaa moo Oromiyaa mi wallo Oromiyaa moo Oromiyaa mi si galee asiin jijjiiga honiin gadoo si galee asiin jijjiiga hun gadoon asiin marsabeet Moyaaleen Keeniyaan marsabeet jechuun ni beekta tun Oromiyaa moo Oromiyaa miti si galee yoo biitti diigamte tana hunda dhabamaa jechuudha yoommoo tasgabbuuytee si galee hayyoota kee dhageeffattee hogganoota kee ilaameedhaan si galee shirishiroo zoon hin taane shiraachiroo zoon hin taane suuta jettee waan hayyuun keessiin jiru siyaasaan tun beeka akka nama caphaa akkatti ol fuudhu jiruutii beeka si galee dirree dhawaanee galatoo dirree dhawaan hundi so caphaa kana suuta waliin ol kaafteeti hayyoota kanaa hidhuu beekaa jechuudha hayyoota siyaasaa kana humna beekanii jechuudha yoo kana hiine waan santu tola yoo kana hiine waan santu bada beekan amma bar Dillii Abiyyi yessar juukhun hundi buloona jalaayee hojjira usee taa'ee Oggiinni makiinaatti qadaadee zinnaash biranni irra fajee kute halkanii qaabbula ganama oggii dhufe makiinaan kaasa oggii makiinaan hundi goommaan hin dalagu wanti irra hin jiru tana kaa amma deebise eenyu hidhe hin beeknu wallaahi nama goommaarraa yaasaa buleeyyaniin hayyee jaa si galee ammaan itti deebisame amma itti deebifta janiin maal godhanii itti deebisuun dandeessuu maaltu isaaniin kee si galee amma itti deebifta janiin so kana maasidhaa bulaa jechuudha so hayyoonni kana beekaa jechuudha humniti siyaasaa tun yoo eessatu qambaddi yoo eessatu gartee toltii warra beekuu jechuudha warri madeemu jiru kanaafuu yeroo ammatti please wajjin dhaabbachuu qabna si galee wal dura dhaabbachuun nu barbaachisu mataa jirutti imaamata mara Itoophiyaa jirturraa Oromiyaan bilisoomti siifiin himan dhagee Oromiyaa Itoophiyaa wanni jam finfinnuma sani malee mee nama Bahardaariin bulchajuu garteeti nama Bahardaariin dhaqee bulchaa juu garte nama Maqaleen dhaqee bulchaa juu garte nama Asoosaan dhaqee bulchaa juu garte
hinjiru nama gartee naannoo hundarra dhaqeetiin bulcha namni hundi wanni irra wal fitu jiru Finfinneedha Itoophiyaan baanan tun Finfinnuma tana yaadeeru tanammoo ummanni gartee siistamaan hayyoonni siistamaan irra dalaga amma wanni Jaawar godhaa jiru especially qabsoo Oromootiif diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha saniifuu qabsoo hoggii qabsooytu diina xiqqeessaa firee heddummeeffatta qabsoo teessan irratti akka namni amanu akka namni confidence irratti horatu godhaa deemu qabda malee sigale nama hundaa'u amma isin fin Oromiyaan bilisoomsina maarree mitirqishu adeeroo sun kutte sigale warri gaafii kasii qabu hundinuu sobalaal namni hundi warri kas jechuu ture warri ka leencoolotaa kun hundi usanii galanii tattaa'u jiran warri ka daawwiti ibsaa kun hundi sigale khardii isaanii hayyama isaanii Itoophiyaan dorgomna jedhaniiti hayyama boordii filannoo fudhatanii sigale doktoroota mootummaan gooteef mana laalaa asaaddasaa sigale gartee usanii Itoophiyaan dorgomuudhaaf usanii taa'u jiranii jechuudha sigale baay'ata mootummaan Itoophiyaa baasaa fi amata taa'u jiranii jechuudha soosaniifuu laal waan jirurraa muramta amma wanni ati irraa muramtu hin jirtu namni hundi Finfinnee siidisee deemnaan Itoophiyaan guutuun Finfinnuma tana anaas hima sigale soosaniifuu Oromoon tiyya laal yaa Oromoo tiyya dammaqaa namni keessattuu hayyoonni waa wali waanyu karaa abaluutiin milkooytu maarree dhiisa sigale dhiisa wal dura dhaabbachuu dhiifne waliin haa dhaabbannu waliin diina haa injifannuun isiniin jaa baay'ee isin jaalata Sheekh Abbutaatii baay'ee isin kabaja nagaan naa jiraadha wal harkaan teenyagaa galma gartee hingaabbuuti irra deebuudhaan lal hingaabbu gaanuti qaama kaayyannee yaa'u jirra inshallah yaa rabbi nuun fedhe arra Minnesota rikardii cabsu qabdan gaa maallaqaanis kitaaba bituudis waa hundaanu awoo Minnesota gaa nun qaaneessin rabbi sodaadha maal taatan arra Jarman caalu qabna Awurooppaa guutuu waan Awurooppaan guutuun goote Minnesotaan qoftiin godhu qabdi jechuudha sigale beekadha tana isin himeetiin isin raabo history addunyaa keessatti kitaabni gartee gurguramee dhumee haaree printi godhan hingaabbuu ta'uu beeyta sigale bar ida'amuu dooktarri keenya nuu katabe faa namni bituu dideeti kaabineen bar qawweedhaan milishaan gaachenni sirnaa nama bichisiisuu ture aboo maa qawweena qabda yaa waggeeti jette kitaaba bitii kham ida'amuu bitii haya ho warra qabeenya qabu miliyoona hangana yoo ida'amuu bituu baatte sigale hayyamni keessirraa fuudhama jedhanii sigale garuu kana sigale kana osoon kadhateen namni bitu jira wallahi kadhatanii obboleessoo jaalala namaa rabbiin waan kennu bar dubbiin jaalalaa bar sigale Oromoo tanaas janachuu beekuudha sigale beekuudha afaanuma Oromoo kanaa beekuudha bar uummee keenya sun afaan Oromoon beeku bar lubbuu fi noggii inni marmeela udaanii keessa irraa dhiine oggii ol deebinee nuti Oromoo goone duru marmeela sanii kutee isiniin hin jenne amma duru dadhabne takka hanga namicha sanii rakkanne haati isaa isa dhaluuf ciniimuun rakkanne wallahi sigale wanni inni itti muuxannoo guddoo qabu nama isa deeggaru qaaneessu xiqqeessu salphisu sigale hojiin isaa hundi wanni itti inni perfectii ta'e guyyuma tokko guyyaa qoma dhawanne gaafni nuti itti qoma dhawanne gaafa Tigree juntaa qofaa Isaayyaasii fi Dirooyinii galannee haa ga'u maal inni caccabsaa miti gaafa caccabsan san qofa guyyaan inni irraa gammade ichi booda duruu noggii nuti gartee irraa doddoyne udaan kana irraa dhiine oggii nuti bar yaa Oromooti kana kanaaf jee yaa Oromoo isin jaalataa ilma keessanii kana kanaaf jee dura dubbiin siyaasaa maarreedha miitirqishoodha oggii inni jeesii gale hogganama itti aanu duruun dhup jee inni keessa jira yaa rabbi khaliq kana dhiquun gartee harka kana na folleessite asiidii harka kiyya kana beesii gale
qiyaamu magarafiin nu baheen siin jeesi gale saniifu akkasiin isiniin jaa hingaabbuun maaliin soboboo hay hingaabuu kunoo deema laala gaafachuu dandeessa warri waan barbaadan gaaf hingaabbuun adeeroo hiramee dhumeeti website irraa orderamee dhumeeti haaree printi godhamu jira abba feete gaafa si gale hay idaamu seetee uleen nama bichisiisan uleedhaan si gale walgahii hogganoota baasaniiti waa'ee misoomatti mari'atan waa'ee biyya jaarutti mari'atan waa'ee daangaa Itoophiyaa sarbameetti mari'atan idaamuu dubbifta teessee hogganoonni gurguddaan kun si gale profeesaroonni gurguddaan kun bar biyyuma ajaa'ibaa keessa jirra biyya bar profeesara university hayyoota university barsiisu marii biyyoolessa irratti ozoon hin afeerre tiktookara sigale warra haadhatee kana godhi waliin jechaa oolu marii biyyoolessaa janiin Mansuur Jamaal fa'aa afeeranii biyya akkasiiti. Marii biyyoolessaa garreessin marii biyyoolessaa jechuun silaa hayyoota beektota even expertoota biyya alaa hundarraa fiddee warra gartee muuxannoo South Africa qabu warra muuxannoo Indonesia qabu warra muuxannoo gartee narraayim Singapore qabu sigale biyyoota wali insaa kana keessatti gartee warroota muuxannoo qabu kana hunda afeerratteeti mee Itoophiyaan tun akkana warra gartee Yugoslavia fa'aa muuxannoo qabu kana fiddeeti kana wajji mari'atta inni garuu Mansuur Jamaal fa'aa wajji mari'atta hayyoota kana tokko ozoon hin afeerre hayyoota university ozoon hin afeerre hayyoota beektota gartee addunyaa kana ozoon hin afeerre tiktookara wajji mari'atta biyya kana keessa jirra rabbiin nu salphisee salphina kana keessa rabbi nu haa baasu amiin allahumma amiin nagaa jiraadha wallahi rabbiin nu salphisee